Orang mana? Kamu kan? Banyak kisah ni. Negara tahu. Ia pergi kau. Kau negara. Kau. Ya, ayo. Naik ke apa? Kaya ada untuk pakai negara. Ni nama tu tak? Tak. Pergi ke? Itu mah akan baik mali. Mana gajernya wanita? Asli orang kita sini jadi orang kita batik di orang kami yang nak kita sini tadi orang kan mati. Wali gajo so video orang kena rumah. Kan masuk dia dia tu mereka itu dia dete, yo mana dete. Sini bago dengan pejan aja dete. Kan masuk kan. Iya kali. Kan mana level kapan? Sini butuh yo dapat ini. Ayo mana kawan kita sini. Oh, ada macam ini. Betul sih. Ini mana kan? Pilai kau deh tega. Almost. Kamu baru hidup sih. Tunggu maya sedang terus. Antar masih sini wae, biar dia terus. Jechu lagi raga rupiah dan tak rumah. Baki jahat terus. Kanan dia tu bagi jagai version dari raha. Apa dia tu? Jadi kau kemana dah? Jangan bertukar masak kata. Dan dah cari ini saya dulu saya kata boleh. Kan rumah biar dia jago terus. Aku jago itu. Kan mau roha makan esat. Mau tu sigesi mana? Isalle kopi. Saat kerja seperti kau ini sudah jadi kolak macam. Lalu boleh sekolah, ikut mulai. Baju pasawan dua basin mana dan beredar. Karena itu orang jadi banyak baju nak. Kau mana baju boleh sekolah? Boleh tipu sekali. Boleh sekolah? Boleh sekolah. Boleh sekisah kamu. Itu apa dia? Orang yang jadi mau. Bisa coba aja. Sekesi aja. Bisa iketi mure na kesi illa. Boleh itu wajib ni. Iya, mana jadi jumpa Itu mana? Itu ya tak sinema Amerika jutu. Sikit aja murah. Kan gede lah kaya. Sekesi. Ada jadi iketi mure na Inggris pas itu. Oh, kali jaman dia kan seti mah, dende mah, kini mah dia mana hasne. Ati bati dende bati jadi dia juga. Kalau masuk orang kisah itu kau Kalau kerja boleh di semangat. Anak jero, mana dengar sikap. Boleh sikit malu juga makan kita. Isalle annaga tiara bemana salu wani majlis sini lebih betul. Kalau nak cakap akkaataan inni ilaaline obboleessi koo irraa mootummaa biyyaa warra dubbisanii fudhataa adeemee kun wayyaanii isaan hojjetu bulchiinsa lafaa waa'ee dhimma kanaafisee achitti taayitaa guddaa oolchise taayitaan isaa mara kan jedhamu. Boleh. Aku juga
Amerikaa ta'an sibiira simbeena kana jiru. Mee si dura badaa kan keessan bahin jedhame kana moo Achitti isaan hojjetaa mootummaa Wanni gaaffii tokko ishee gaafadhu maali? Obboleessi kee kuni akkuma bara dargituu fila abiyootuu maxxaabba waynis maxxaalleessa jedhan tokko mootummaa kanaaf hojjetaa moo mootummaa irratti hojjetaa moo mootummaaf hojjeta? Addumaan hafaas kuma duwwaa barbaadu. obboleessi koo biraadariitu jechuudha. Mootummaa jala taa'ee isaan maaluutu hojjeta. Achuma jala taa'ee waan godhu. Kanuma baruun barbaada. Hojii isaatti jala taa'ee maal hojjeta? Lafa inni isaa taayitaa isaa baay'ee lafaa jiru qabatee mootummaan kuni qunduree lafa jiru. Kunduree eessaa turee kunduree. Baal sabbataa dadhasaa waan adda addaa isaan sangaan hojii naan deebi'ee isaan kunduranii kennu inni immoo kunduree investanii baal kana Ilaalee jara tokko maaloo akkam beeku fajjeesaa dandan duruu booddee kan jedhan amma beeku kaasutti amma dandeettii fi obsaan dhaggeeffadhaa fi tumaal taatanii Kuni fittu odumaa jiru odoon bareeda ta'e manuma kana. yoo Naannoo wayii kana manatti mana kottu waama. Maal haadhoo? biyyicha sillatanii nagarree yaaduu tuntuqee sooggaatti dabaluri miti biyyicha keessa waan dinqii waan nama dinqisiisu waan lama jaallatu. waan lama Waan tokko sabni tokko illee bataan jaallatamu. maal faa maaloo Inni tokko inni jalqabaa biyyichi baay'ee guddata magaalichi magaalaan Finfinnee si beektanii asitti dalga bal'atteetti. Asii immoo samiitti hirkatee dhaabatu. samii matu qabee Samii jalqabee hirkatee dhaabatu. akka inni tarsaasee akka hin deemneef. Eenyaa nama biyya sana namni biyya sanaa uummatichi duroomee guddaa jennaa hojjetu. Guddinaaf jedhu kanuma jechuudha. Kana qofa Horii sana keessatti hin jiraata. Malee hojjettee gaafattee sila. Manni isaanii waan isa keessatti sila gara baratas mana beekii mana jettu immoo daakaa bishaan daakaa mana isaanii bira karaa biroo gadi baata. Hojjettuu mana isaanii illee galteessi jettu immoo konkolaataa isaan qabatanii deeman jettu immoo konkolaataa bishaan fakkaata. Obboleessisti immoo ijoollee jaha qabaa ijoollee isaa fi konkolaataa mata mataa isaanii danda'amu. Kunduree gurguruudha hojiinsaa. Garuu nu foon nu warri keenya asuma ergaa horii nu ergaa fidaadha. Ishee makka machi koomanii asii gadi gaarii dalgaan bal'atanii waliin shokkanii. Obboleessi mootummaa lafa sisnaasii lafa hojjetti. Ijoollummaa mataati. Mootummaan kun amanamaadha. Inni garuu isaan baay'isii hojjetaa ofiisaanis. Akka fedhe ati waa'ee obboleessa kee dhageenye mee waa'ee biyyaa mee nutti gaggabaabsina. Guddatee ummatichi sooromee sitti waa'ee mana isaanii, waa'ee jireenya isaanii, waa'ee hojjechuu isaanii, waa'ee qabeenya maallaqaa. Ilaamee gidi. Waa'ee qabeenyaa, waa'ee soorummaa, waa'ee hojii, waa'ee baadiyyaa, waa'ee dhiphinaa dhageenye. Mee waan si gaddisee keessatti himee. Mee bishaan dhugaa haasaashoo nama goggoomsa. Waa'ee horii ati kolbii horii uummanni baankii taasisee akka Ishee uummatichi horii quufurraan kan ka'e inni isaan boraatii keessa naqee boraafatee ciisaa jira. Inni kaan immoo roottosa bishaan buusa jiru roottoo isa bishaan buusa ala jiru isas keessa buutee kan dhabame xinnoodhaas. maarreetu yoo soo cuunfaa as dhugaa baatee dhuftee jaalladha. Nagacha keessa musichi konkolaataa baleessa kuusa bishaan fakkaatu bashannanu yoork keessa bishaan seera. Finfinni masana. Finfinni wayii yoo beeku haasoftaa miti. Jijjiirama guddaa jira. Tole waa lamaan argeetti miti. Anoo maqalee dhaqxee laata? Maqalee tuupaanis fakkaata jechuu dhageenye yoo. Dhuguma keessa isa dhaquuf yaadeen ture. Dinqii mamni sun ilaalu qabdanaa jedhee obboleessi koo. Xinnoo yeroo inni marsaa sassaarutti tuuriin qoota. Maqaleetti. Maqalee Kanaaf sana wal jalqabee obboleessa kee wajjin. biyya ni jedhan biyyi ilaalu qabu sun. Isatu sin dinqaayi. Obboleessi koo waan maa jira jettu sun. Odeessa Surprise. Asii bakka obboleessi koo
waan takkalatti nanaaf jedhe ati biyya sanatti galgalaa ganama takka alaamiidhaan takka cabbii takka aduu bunachuurra kottu unki tokko jira wonkattii guuttee akkuma sasiisiitis deettanii miseensa mootummaa biyya kanaa taate jireenya bashannanaa jiraachaa naan jedhee namoonni kanatti immoo isin fuula kophaa dhaabatu. Maal jenna? Gargaariidha. Hiriyoota qaban jedhee saayibbartoota hedduu qaban daddaalachaa eegaa isaaniif nan fudhatan hiriyoota isaanii gidduu sitti hin kennaa unkaa ta'etti kennee isinii kennu kan wata gargaarsa si kenna gaa'ee dubbichaa sirriitti dhaggeeffata akkaataa itti guuttanii agaafa biyyaa kan maatii qabdanii maqaa maatii keetii teessoo walitti atistatis isuma guutuu qarshii walitti hedduu aduu karaa aduu aduu nan danda'amu yaaddeena waan as gaafa dhuga kan hundicha guutuu ana osuma guutee iyyuu maaliif teessoo maatii kootii immoo biyyatti si barbaachisa. Diyaasporaa warra ala jiran mootummaa maal irraa barbaachisuu jiran waan tokko rakkoon tokko uumame isaan maal isaan qabdii jechaadha. Kanaaf isteera kaadha isa guuttanii ergitu kana booda wanti sirraa eegamu waan xinnoodha rakkisu lafa oromoo lafa hiriira koominiitii hojjechuu qabdu akkasii waan. Ana pun tak bisa nih. Haru kan mana kena bas. Dokter kasih kasih kan? Cuba nih orang. Cuba. Ila, namu tak kita nak kau le video lah. Ya, thank you. Ilame jarak ko maalo obsa. Kita kabada. Biya karo mi jangan kita ada daim. Sanjir ada. Obsa wala dhaggeeffan. Ilame namni tokko inna do gore kaara gore. Alla yaa gubbaadha. Isikoola. Orgoon alla yaa gubbii mana koo jirta. Goffannee deebisuu wayya. Kanaafuu mee dubartiin kun haa dubbattu haafittu dhaggeeffannaa. Meesinitti bareeda. Dhiibanii xoob gochuudhaan yaa ati yoo jiraattes jiraachuu baattes miti galu. Jireenya biyya kanaatti jiraattes isinitti hin galu. Batuu kan godhattanii boqottanii hunduun dhaqaa dhaqaan isin jedha. Akka fayyite. Maaliif mata bericha. Harkalla nyaata. Attamatti harkina nyaatu. Harkalla nyaata malee. Kun amma fayyaa dheettanii Fayyaa miti. maal jedhaa shakan fuudhanii Sababa sitti taa'anii dhiisii amma dhadhiisa. Akkas ta'uu kee beeknaa si waa musliima rakkoo. fayyaa qaban. Sammuu shi fayyaamu. Silaa durii sanyii akka isheetii fila ollaatti nu waamuudha. Amma seetti mana. Dhiisii siin jedhee malee rakkoo. Akka feetii duraanii seensi waame mana koo. Ilaamee dur biyya yeroo ture maraatu tokko jiraatu. Maraatu sun akka nama bareekeeti guyyaa guutuu allachaa kulaalite የምታስብ allachaa kulaalite የምታስብ ደቻል ol deemaa gadi deema. Ila iddoo kalee sammuu taa'e iddoo sammuu immoo kalee taa'e amma sakkalee yaadaa ishee jiru. Naannoo annoo kana jiru warra kaleedhaan yaadanii. Maal yaaduu biifanii achitti darbatanii? Keessuma wayyaa. Mallattoo machoofte. Dhukkuba isinitti hin fakkaatu. Machoofte. Qabeenya macheesse. Qabeenya obboleessi kee lafa qunxuree lafa Oromoo gurguratan. Isa si macheesse. Ini maraatu sun isitti dabalatee raamani. Abraa waan as gaafadhu qabaan. Kam jedhee kam ibsuudhaan. Yoo na gaafatan waa'ee nama gaddisiisu na dhaga'u sin barbaade anu barbaadu. Ani waan si gaddisiise. Si gaddisiisu jira ofii. An si gaddisiisa. Jire. Inni Finfinnee kana keessa konkolaataa boleessa kootii saraan waan deddeemu gubbaa dhaga'u wadda sanatti hiriira gadi guddaa jennaan dubartii dhiira hin jedhe
kadhataadhu waqfu Mucayyoo kun fayyadatu. Sinuman parehas. Sayang kadhatan dulu aja. Wan haramat. Kadhatan dulu. Namni kadhatan kadhatan. garus dapat. Amal kan jabat. Kadhataadhu betul betul. Mare. Oh, aman itu kadhataadhu isaan bupe tokko nagade. Amma namoonni isaanii sakka aham sirriitti qofaa isaan haasa'an. Afaan Ingiliishiin kadhatu. Kas tahu no kadhatan. Dosa deemu akka nagade. Maaluma haasa'u godheetti sinna kadhataan kun hundumtuu afaan Oromoo haasa'a. Apa mali? Afaan Oromoo. Oromoo kadhatan. Isaan siin jedhamti. Nageessa masih. Maamaraatanii maa inni dalga maraatu nu godhinaa maaloo. Karaa garaa garaa dhaggeeffannu haasofte haattuu dhiisaa. Isumayyuu kan nama gaddisiisu. Simatti siqanii konkolaataa obboleessa fuutee oole. Noodoo nuti noona keessa kadhannaa iyyuu. Akka sadanii. Ya jamaah Oromoo kadhataa jirti. Maaliif kadhatu itti immoo gaafattetta? Oromoon kun kadhatu. Isaatti siqee gaafachuu yaalan obboleessu ko biisidanii dhiiga. Yeroo Fedhaliyaa. dhiiga galgala sigara masi dhiiga achitti waamuu yaa'ee isa jedhu acheetu isuma dhiigan maayini reesuma gaafannaayi. Kan jedhu. Kun hundumtuu eessaa eebboos magaalaa kana keessa jiranii jennaan. Hojii jibbanii. Uummata hojii jibbatu hiriiree kadhataa jedhu. Dhugaan si jedhan kana mana kanaa baasan. Ati dhiiga kana darbistee taa'u. Maali Oromoo Ishee kan jiru machaan jira. Duruu naan ta'a. Haala gisee obsi koota gadi. Haasaa kan kun inni ciibdee gara ani balleessi. Maal si dhaggeeffatu silaa ati siin. Isa ija kooti darbee sitti baara. Oromoo kadhataa jirti. Afaan Oromoo. Qubeedhaa sitti moo? Tapi nagari robbolitti. Ambrao. Gadi guurime. Haala. Inni kun egaa nyaatachiisee natti hin tolu. Akkanaaf inni waa'ee Finfinnee dhaggeeffateera. Ingaa. Yoo inni ta'e Ingaa haqama nu deemee. Waa afetu isa. yoo inni Feeti. gadduu barbaadu. Waan nama Kan qabsiisu. isaanii immoo Finfinnee makeessa illee tokko sitti miilaan hojjetti illee konkolaataa marii godhanii haawwatu. Foddaa xiqqoo warra hiina caajaasa jaasirraa beekata. Maal ta'e jalan sana? Maa inni kunii maal ajaa jedhee gaafa jedhas. Kanallee gaafatteetti. Obboleessuma kooti qaba. Anoo gadi buu carraan gallee waan ta'eef ananti maatuma waan badeeqii nan jedhu. Achi gaafa dheenyaani duryee koosii magaalaa Finfinnee guuranii kan sabbataa iddoo tokko ijaaranii godhu. Oromiyaatti gadi turanii jedhan. Amma Oromiyaan koosii keessa namatti fidanii itti fudhatu. Sana booda Finfinnee keessa qodaa gaarbijii kana koosii kana baasanii. Urursaa moo yoo mana nyaataa seentan titiis waa'ee titiis isaa warshaadhumaan oomishanii dhangala'aa fakkaatu. Yeroo mana nyaataa seentan immoo wanta biilisni ittiin kaffaltu. Kuni halkan iyyuu mana ka'a. Kana yaaduu hin barbaadu. Kana yaaduu as gargaaree bu'aa yaadaan. Sekali payang kamu. Ya, payang kan masih jadi. Tahu wan Finfinnee timte. Boda murah keessa deemtee ilaaltee taama. Biyya moo? Achilee kaayyoo akka jalqaba qeeffamee godhanii galtee tolaan dhaqee obboleessi godhamu. Mario. Haala biyyaa laayibsi. Haalli biyyaa yoo Maali kun gara jabittiin akka kana? gara jabina miti. Ati Finfinneetti dhalattee guddatte? Hin beekta waan biyya jiru. Tole waan maati? Nandi maa yoo konkolaataa gosa gosaan qabda. Konkolaachisaa mana madiinee ergeenaan. Koostaa jedhe konkolaataa koo iyyuu beeku karaan nagaa miti. Yoo konkolaataa koo argan iyyuu ati iyyuu duukaa hubattaa jedhe. Ijoolleen asii achi wajji ijoollee jeeqanii jedhee biyyi nagaa miti. Dhaquu hin dandeessu. Maati jeeqaa? Ijoolleetu jeeqaa. Gara naannoo jechuudha. Maal jettu? Kanaafii lubbuu kennaan. Riskiin fudhate. Waygaa. Amma kana sodaattee Hambee koo bibbiree waan eegdu. eessa? Finfinnee. Ati sodaattee hammeenye waa. Amee Diinuma qabdi. Maal gochuu nama jira? Kan kee ajaa'ibuma. Dhaqee Jauh mah.
Ameerikaa haadha dhaqee ijoollee wajjin bakka kan nu barbaade. Ijoollee maaliif wajjii maaliif akkas ta'e jettee gaafatte obboleessi. Modesti kuni Oromoo kadhatu saargee hojii dhabanii hojii jibbanii sin jedhe ijoollee immoo haqa isaaniif falman immoo lakkii wacaa jiru qufanitti jedhe. Maala qaban uummanni Oromoo jedha. Gaggeessanii wanti kun walumaan haasaa ture. Anoo waa gaafadhu harmeen kee lubbuu lama qabdi atoo dhaqoo sodaatte isheen yeroo dhuftu immoo waan taatu. Isheen haala biyyichaa beekti siisteemii biyya sanaa siin baanee siin galuu beekti maalan beeka giiftii Akka feete gaafa feete si qaba filiis. Maal giiftii gaafa tokkoon si qaba. Gaafi qabdaa? Obboleessi kee amma beeku sitti himi. Ati amma beektu sitti himi. Harmeen kee iddoo ijoolleen quuftee waccu sana ennaa dhufte maal siin jette beeni? Maal haala jiru akkamitti siin ibsite maal siin jette kan ibsuu dandeessa? Harmeen kee isheetti dhufte maal akka jettu? Kan isheen naan jettimmaa Agak
amor tu nanda ka e na ni bolesi ko obo indeni yo vitte no te konkolata makeni konkolata sana amadi na ni into konkolata to sibego ummatichi sakke sirani bala sabga lubu wacin yesu kaje ni sura ba sabego balane sabde sura ga de tan fere ani gulo jati kuni ofi ko bacci konkolata to korra to kotti darbe na famana ani dufu ani sheru na sistemi jare tabi ci si jalla akaso halina jalan neren na majina jira da ka sabu ko jira da ka ani da bolesco jare bukan bukan sedih benar maje chuda bar sitani je chuli ga wana ko pura to chuda mi wasa single hari kamu dah kamu konkolata yang sistemi apa dikit sedih umat dia selama orang Jaga warra kakanano inano kenya teka jeddu warra gurtu warra ofin benne warra saba shay benne warra kasitu male isan nama kese guru kana jirenya se yo se daga dai gorsi bisu bayo akka saba santi debiye kalbi di dirate saba santi bani gale borno visnu bariya akka kaduti dukkan aytina nu visnu bariya barri ko dindar igai ma ko ki wa kayo la farratinni warra machi bishoftu tatti habandu alaka do agar ini sana jisa kana wahakayu nargawaka inni swala kasitu sarragai wahakayu tu sattinne kamini tu sabasa tatti asle be zawaya yosi daga ke tin ana sirana naga umbetu nasi ayu ni tidi se sagaraga rati batte membuat makawa bishoftu timkara milene kayari ya jitan kesani Samuti sen dullo me sini mane nama dullo me niti nama milioni afutu dullo me mana dullo me jechai kamati nama milioni afutu rajera nacho utuku si daga ta maka nampaka tu bindala ko du kakapda amma mo kono bole sake jinte sao ofisa sibakke se chudamo achuma kasba badde rufte de ko rufte kasta de rufte mo ko sabra rufte kasta achi tu ako tu dene sabne ni kalau kena umbe kan orang kan terus bifte jiyo jirenya wangi ti juru beta garu ada ko te tare ne se ni wala sinaga yaro kenya jirenyi kenya olla kenya jolle du anama gudda tu do agadi baba ani obolesi ke kuni gafal bidu eti yiti rani sajje sani gati sa gati ti yiti kafala non jena ne kabi kafal le rage senta ma tu sitte mo ke kana me musalas ati daga uba tuju ku wan majuru daga ngaro durra kay kumala makafala nun jennani kumala masana warri de ko ti kafala ni de fa fudan ne wala ni amba se ana mo re fitu ma yuwa ga chunda ma mera ma se ana mo guru reficha kan ra tu ma tu jira mali ka san no sa wa sa be no wa ma ka sa kasi sa ni mo bole sa ke ti ate kan ra ga kay ga san bole sa ke sa ko abani nani ni se boleh sebut nanda terus umpan ni kuni mau tu mana biye jurusa biye sudah orang dia cakap kena ada pun biye ke sani si nama saja saat mau tu mana biye eksisa lepas dijep terus biye ke orang itu sih ada ada nama tu sero lala nanti saja tak mau tu mana biye suri garo sana sudah cakap umpan sudah cakap ni apa ada oh akayo kan bikin tu si ada bisu yang tak dapat tuang bayi wansing dari tu je rasu mahiyo akayo yang tak ada algo chudan deh jaga ni bukan ni malah pokok dami tiga ayo yang membawa badan abis itu tiga sementara kasih ibu kata stres kasih beli cuy ayo ada teman lagi cuy sendiri ni malu memandang kan ini mana agak ni ku kamera isi kamera apa ni isi ku kamera mari jangan malu tentu berbadu sih Maaltu badu. Sifsitu toleraa fakkaata maaltu taanaan.
Mataan dheera. Mataa maal qabdi? Mataa waan qablatti fakkaatu yeroo akkas ilaalu morma ishee ol waan akkanatti mul'ata. Sitti mul'ata sin? Maagala. Mee amma maaltu siin galle? Maaltu ishee dangalee? Nangalee? Nangalee. Waan nangalee siin jedhe. Nangalee. Itu ammoo keessa baate. Maaltu siin galle? Akkamittiin siin galle? Kasittiin tarmeen kee afaan Oromootiin keessa wajjin haasofte. Kasitti odeessa obboleessi kee afaan Oromootiin agarte. Maali ati? Dhala Oromoo miti ati? Sammiidhaa gad buutee moo dacheedhaa ol baate? Akkamittiin siin galle waa'een Oromoo? Dhageessaa? Maali haramaa namaan kun jennaan kanas buda buudhalee Oromoo? Yaa kan akka kee faala kaayee tokkeessa afaan uummata Oromoodhaa miliyoonii 40 miliyoonii 80 jedhama. Maal akkamittiin siin galu kun goodaa jiru maaltu siin galte kana keessa? Qomi. Maal? Eenyudha dhalatteen keessaa baatee teessaa siin gallee? Hirraafattee qe'ee abbaa, qe'ee wasiilee, qe'ee obboleessaa, qe'ee lammii, qe'ee saba keenyaa hirraafattee? Qe'ee nagaa, qe'ee nyaatanii dhugan, qe'ee jabbiin keessa burraaqu, qe'ee ijoolleen keessa taphattu, qe'ee sangaaf kormi keessaa bookkisu. Hirraafattee maasii abbaa keenyaa, maasii abbaa kee, maasii firoota keenyaa goodaa bal'aa sana isa abbaa isaarraa dhaalee nutti hin kennine. Isa akkasii isaarraa dhaalee nutti hin kennine. Qe'ee isaa jiru isaa laftitti obbaatiin isaa awwaalame dhuunfaatti awwaalame. Hirraafattee maasii abbaa fa'a maasii bal'aa sana qotanii tattaraaranii meesanii facaasanii aramanii yaadadhaan haamanii tuulanii dhaanii galfatanii sanyii salgan lakkaa'anii tuulanii yaa gootaraa abbaa fa'a yaa gumbii isaanii guutuu sana hirraafattee sana. Hirraafattee godhaa armee, hirraafattee godhaa ayyuu isa hundaan guutuu yaadadha, yaa aannan qabe, yaa biddeena, yaa nyaata adda addaa. Isa waan nutu keessa guute, isa bookaa, isa daadhii, isa farsoo. Maali mee maal isa na yaadadha qayyuu waggaa meeqa booda. Hirraafattee qe'ee warra keenyaa qe'ee Oromoo hirraafattee haadhoo. Inni beeleetti goree nyaatee inni dheebuti goree dhugee inni itti dhiyee goree keessa bulu. Akkamittiin irraanfatta? Irraanfattee waa'ee abbaa fa'a. Warra hundumaa nagaa yaadu warra nagaan deemu. Akkamittiin irraanfatu yaada takka irraanfatu irraa waaqayyo. Irraanfattee aadaa duudhaa saba keenyaa. Yaadadhaan abbaan fa'a kola isaanii uffatanii buttuubii isaanii hirkatanii odaa jala taa'anii isa wal lola raarsanii isa wal ajjeesu gumaa baasisan akka namatti tolu yaa safuu yaa aadaa Oromoo. Har'a garuu irraanfatte ana irraanfattu akkamitti irraanfattu? Har'a garuu isaantu himallaallee beeku. Finfinnee keessa deeme kadhata waan nyaatu dhabe. Takkaan irraanfatu irraa waaqayyo. Har'a garuu isaantu salphatee lafa taa'ee kadhatullee dhabee ofirra quphanee waan uffatullee dhabee qullaa ta'ee raasii biichitti ofirra buusee ganna bokkaan tumee bona aduu gubee wadalee marri maasaa maratee keenyan kadhate hidhatte namatti tasaasa ittiin barreeffame. Akkamitti irraanfatu galu waan asirrii saba keenyaa jamaa akkamitti irraanfatu? Dargaggoon Oromoo warra abbaan itti rakkatee egeree gootee egeree biyyaa egeree sabaa
baay'ee barsiifa jedhee ofiin barate. Haala digiriin maasireetii baatanii kophee alagaa xaragu. Dhagaa kadhatu akkamittiin irraanfatu kana jamaa safuu waaqayyoo. Haala shamarran Oromoo egeree boruu egeree abdii biyyaa galgalaadhaaf abbaa. Jireenya akkatti babbadeeqee nabbaa bacaanaan bittinnaan alagaan dhaalamnaan darbaa dabarfamanii akkamittiin irraanfatu jedhu. Akka mi'a salbaatii qabdii faraaqaan gurguramanii biyya arabaatti. Akkamittiin irraanfatu waan akkasiisan. Kaan isaanii akka horii qalamanii, kaan isaanii akka dinnichaa zayitiidhaan waadamanii akkamittiin irraanfatama kunii jalaatti akka irraanfachaa jiru dhugaa waaqayyooti. Akkamittiin irraanfatama kun eessaa baanee eessaa dhufnee eenyu irraanfamnee irraanfanne waa'ee saba keenyaa. Yaa kadhattu anaa kadhatu yaa abbaa. Anaa kadhatu jooraa koo dadhabaa ulfina qabeessa.